Dubartoonni Oromoo akkuma gootota kamiyyuu Oromiyaaf qabsaa'aniiru. Oromiyaas bilisa baasaniiru. Kaawwan isaanii adda waraanaa deemuudhaan saba nagaa baasaniiru. Diinas weeraraniiru. Kaan immoo aartiidhaan goototaa fi jagnoota Oromoo duuba deemuun onnachiisaniiru. Isaan keessaa immoo seenaa gootittiin jabduu Artiist Qannoo ishee hangafaa deemne. Asteer Gannoo bara 1872 hanga 1964 dubartii macaafa qulqulluu Onesmoos Nasiib wajjin ta'uun afaan Oromootti hiikteedha. Asteer Gannoo keessummaa keessatti kan dhalatte yoo taatu garuu mootii Limmoonyaa Riyaatiin gabrummaatti gurguramtee bara 1886 dooniin Xaaliyaanii bidiruu ishii ittiin fe'amtee gurguraaf gara biyya Arabaatti geeffamaa turte qabee bilisa ishii baasanii achis gara Eertiraa ishii geessanii achitti namni barnoota wangeelaa qulqulluu kan Isfiijinotaa gaggeeffamu ishii fudhatee Asteeris mana barumsa kanatti barattee. Onesmoos Nasiib battalumatti Asteer baree kannaa sammuu fi jaalala afaan Oromoo akka qabdu bareemne. Ishiittis ilmi jechoota afaan Oromoo diikshinarii akka isheen qopheessitu dirqamni kennameefii. Galmee jechoota kunis hiika kakuu haaraa macaafa qulqulluu kan bara 1893 maxxanfame irratti faayidaa irra ooleemne. Asteer kitaaba waa'ee macaafa qulqulluu Book of the Bible Stories afaan Oromootti hiiktee akkasumas hibboo afaan Oromoo 500 ta'an mammaaksa oduu durii fi faaruu yookaan weedduu walitti qabdee bara 1894 maxxansitee. Boodarra Onesmoos Nasiib wajjin maxaafa weedduu yookaan faaruu afaan Oromoo qopheessuu irratti hirmaattee Eden akka barreessiteetti kuusaa aadaa fi walitti qabdee baay'ee isaa kan hin maxxanfamne akka ta'ee fi maatii Haayilaandar harka ol kaawwame akka jiru dubbattee. Asteer fi Onesmoos macaafa qulqulluu guutummaa isaa afaan Oromootti hiikuun xumuranii bara 1899ttis maxxansiisanii mata duree fi seenaan kitaabicha kan hiike Onesmoos akka ta'e yoo ibsu gumaachi Asteer goote baay'ee iddoo hin kennamneef. Bara 1904tti Asteerii fi Onesmoos Oromoota biraa wajjin Eertiraa dhaqanii gara Wallaggaatti galanii achittis barnoota kan dhaaban yoo ta'u, Asteeris Naqamteetti akka barsiisaa tajaajilaa turte. Kabajaa fi ulfinni goota Oromootiif haa ta'u jechaa sagantaan har'aaf qopheeffanne asirratti goolabama. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa.